Welcome to Dynamic English Grammar in Afaan Oromootiin. Today we are going to make brief discussion on prepositions at, on and in. Prepositionota sadan kana haala akkamiitiin fayyadamna jennee hima keessatti fakkeenya fudhannee ilaalla jechuudha. Kanaaf dhuma barnoota kana irratti erga barnoota kana hordoftanii booda sirriitti yeroo wajjin wal qabatee preposition at, on, in fayyadamuu dandeessu kan jedhuun kaayyoo isinii kaa'aa jechuudha. Kanaaf prepositionota kana iddoo wajjinis wal qabannee fayyadamuu dandeenya. Amma garuu kan nuun ilaallu yeroo wajjin jechuudha. Haala akkamiitiin fayyadamna jennee ilaalla jechuudha. Kanaaf let's compare first these three prepositions. Compare at, on, and in. They arrived at 5 o'clock. They arrived at 5 o'clock. They arrived on Friday. They arrived in October. Himoota sadan kana keessatti at, on, in jennee fayyadamneerra iddoo isa tokko isa biraa bakka buusnee fayyadamuu hin dandeenyu. Maaliif atii kan fayyadamnu guyyaa tokko keessatti yeroon kan itti ibsamu expressionii adda addaa jira. Fakkeenyaaf sa'aatiidhaan himuu dandeenya. Akka amma hima kana keessatti ilaaltan 5 o'clock qaama guyyaa keessa kan jirudha jechuudha. At midnight yennes haaluma akkanaatiin qaama guyyaa tokkooti yeroo kan ibsu jechuudha. At lunch time sa'aatii misaa yennes guyyaa tokko keessa kan jirudha. At sunset yeroo aduun lixxu expression itti fayyadamnudha jechuudha. Kanaaf atii fayyadamna jechuudha. At 5 o'clock, at midnight, at lunch time, at sunset jennee fayyadamna jechuudha. Guyyaa tokko keessa sa'aatii jiran ibsuudhaaf yeroo fayyadamnu atiidhaan ati preposition ati fayyadamna jechuudha. Akka ammas biratti hima kana keessatti ilaaltan they arrived at 5 o'clock. Sa'aatii taa'ee jira yoo ta'e kan nuun fayyadamnu atiidha jechuudha. They arrived on Friday for days starting from Monday to Sunday. Monday, Tuesday jennee amma Sundaytti warra jiraniif onii fayyadamna. On Friday, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, Saturday and Sunday. Haala kanaatiin itti fayyadamna. Deetiidhaafis akkuma kana. Deet jechuun gaafa 13 sadaasa 13 14 15 jennee lakkoofsaan taa'ee yoo jiraate deetii kan jennu kanadha jechuudha. Day immoo Monday amma Sundaytti kan jiran kan ibsu jechuudha. Kanaaf days ta'uu danda'a, deetis ta'uu danda'a kan nuun fayyadamnu onii ta'a jechuudha. Haala kanaatiin itti fayyadamna. Kanaaf hima sadan kana keessatti haala kanaan ilaaluu dandeessu. Inni immoo kan nuun fayyadamnu ji'ootaaf fulbaanaa kaasee hanga dhumaatti warra jiraniif ji'oota hundumaafuu inni fayyadamna jechuudha. In September, in October, in November, December jennee akkuma kana January, February, March, April inni fayyadamna jechuudha. Kan biraa immoo waqtiiwwan waggaa keessa jiran in winter, in spring jennee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Yeroo ji'aatii gara waqtiitti dhufu immoo haala kanaatiin yookiin immoo waggaas ta'uu danda'a. In 1991 and so on jennee inni fayyadamna. Yeroo waggaaf waqtii itti ol ce'u ji'aatii ol yeroo ta'u jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin
sadan isaanii addaan baasnee ilaaluu dandeenya. Mee tokko tokko isaanii immoo expressionii fakkeenya fudhannee haa ilaallu. At is used for the time of day. Yeroo guyyaa keessa jiran, guyyaa keessatti yeroo hammatamaniif ati fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf haa ilaallu. Akka hima silaa keessatti ilaalleef at 5 o'clock. At 5 o'clock. 5 o'clock is time of day. At 6:30. At 6:30. Jennee fayyadamuu dandeenya. At midnight. At midnight. At lunchtime. At lunchtime. At sunset. Kanaaf ati as biratti akka ilaaltan maaliif fayyadamaa irraa expressionii yeroo agarsiisan guyyaa keessa kan jiran kanaa wajjin atii fayyadamna jechuudha. Kanaaf iddoo atii kana oonii yookiin eenii bakka buusnee fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Walumaa galatti atii kan fayyadamnu yeroo kan ibsu ta'ee yeroon sun garuu guyyaa tokko keessatti kan hammatamu yoo ta'e atii fayyadamna jechuudha. Kanaaf gabaabumatti atii hojii wal qabatee kan jiru kana fakkaata jechuudha. Amma immoo on preposition on yaa ilaallu. On is used for days and dates. For days and dates. Days kan jennu oonii kan fayyadamnu kan jedhu as biratti point in time inni daysiin kan agarsiisu Monday, okay? Monday, Tuesday jechaa deeme amma Sundaytti kan jiru jechuudha. Haala kanaatiin on Monday, on Tuesday, on Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday oonii fayyadamna jechuudha. With days. Dates kan jennu immoo dates on 13th of June. Yoo jenne ishee kana jechuudha. Dating kan agarsiisti. Kanaaf on 13th of June jennee fayyadamna jechuudha. Kana fuulduratti daysii fi datesii fuuldura prepositionii nu fayyadamnu oonii ta'a jechuudha. Mee fakkeenya haa ilaallu. Fakkeenya haa ilaallu. On Friday, okay, on Friday or on Fridays. Jennee fayyadamuu dandeenya. On 12 March 1991. Oonii fayyadamuudhaaf kan ilaaluu qabdanii maarchii tun ta'in as biratti ishee kana ilaaltu jechuudha. Kun jiraattennaan oonii fayyadamuun dirqama ta'a jechuudha. Maaliif oonii kan fayyadamu days
with days and dates jennee as bira kaa'anne irra waan ta'eef maarchii qofa ilaaltu yoo ta'e dogoggoruu dandeessu. Maaliif ji'oota wajjin kan fayyadamnu booda ilaaluu dandeenya inni waan ta'eef jechuudha. Kanaaf kan isin ilaaluu qabdan days or dates jiraatennaan amma kun deetiidha. Deetiin jiraatennaan yookiin immoo deeyin jiraatennaan onii fayyadamna jechuudha. On Christmas Day. On Christmas Day. Okay. On my birthday. Haala kanaatiin specifically guyyaa tokko wanna agarsiisu yoo ta'e onii fayyadamna jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin onii preposition onii fayyadamuu danda'ama jechuudha. Inni immoo akkamitti fayyadamna kan jedhu mee hima keessatti haa fayyadamnu. Inni haala kamittiin fayyadamna jennee ilaallu. In for longer periods. In is used for longer periods. In is used for longer periods. Fakkeenyaaf in October ji'ootaaf walumaa galatti ji'ootaaf in October jennee fayyadamuu dandeenya. In winter waqtiilee agarsiisuudhaaf waqtii yoo ta'e in winter. In 1960. In the past. In the future. Jennee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Onii akkuma isinitti hime deetiidhaaf fayyadamna. Isarra immoo kan dheeratu yeroo ta'u inni fayyadamna jechuudha. Ji'a sadaasarraan dhufa itoo hin ta'in ji'a sadaasa keessan dhufa jenneetu dubbanna jechuudha. Keessa isa jedhu kontekstii akka kanaa of keessaa qaba. Jimaata keessattuu hin ta'in jimaatarraan dhufa akkuma jennu jechuudha. Kanaaf kana wajjin wal qabateetu kan at onii fi inni fayyadamnu jechuudha. Expressionii tokko wajjin akkamitti expressionii akkamii wajjin aatii fayyadamna jennee kan yeroo wajjin wal qabatan yeroo ilaallu immoo we use at in these expressions. Expressionoota taananii jiranii wajjin aatii fayyadamna. Fakkeenyaaf at nights, okay? At night, at the weekend. At the weekend or at the weekends. At every weekend jechuudha. At the moment. At the moment. At the same time.
Expressionota kana immoo specifically beekuun irra jira. Aatii kan nun wajjin fayyadamnu jechuudha. Fakkeenyaaf hima keessatti kana yoo ilaalle I don't like going out at night. Jenneetu haala kanaan fayyadamuu dandeenya. Caaltuu and Baqqala arrived at the same time. Jennees expressionota akkasii wajjin aatii fayyadamuu dandeenya jechuudha. Innis expressionii nun wal duukaa fayyadamuu qabnu yoo ilaalle we have to say in the morning, in the afternoon, expressionotni kun akka exceptionitti Ingiliffa keessatti amma isinitti meera kompoonantii guyyaa keessa jiran sa'aatii kan agarsiisan yoo ta'e aatii fayyadamneerra. Garuu expressionota kana wajjin immoo kan fayyadamuun irra jiru inidha jechuudha. Kanaaf kana irra deddeebi'anii ilaaluu qo'achuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf at on inni hojii wal qabatee barumsi har'aaf isiniif qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Galatooma.